Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraatan fayyaa qabdanii jiru jireenya keessan haalli qilleensa maal fakkaata isin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufee jirachaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon kun maal yoo jettani viidiyoo kalee waraabessan irratti yaada xiqqoo isinii waraabuu barbaadeeti. Sababa viidiyoo kalees isin waraabessuun rakkoon guddaan uumamee kabajamtoota hordoftoota keenya rakkoo silaa uumamuu hin qabne illee jechaadha. Jaartiin hajjii halkanii na bilbiltee mana keenya tuttumti. Amma keenya bullee dhugaa dubbachuudhaaf gaaddiseef minyoota rarraastee qabdee jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Ajjeesuudhaaf yaa'anii abdiin eessa jira mana osseentee kana gara na barbaaddi gara na barbaaddi. Waa jalaan fudhanne waa na jalaa fudhatte malee kaameraa kiyya fudhatte laaptooppii kiyya fudhatte hagammaa isii bira jira jechaadha. Waa takka jalaan fudhanne. Na jalaa fudhatte malee sababa viidiyoo sanii viidiyoo an waraabee mana akka waan bakka nama wayititu waan akka nee jira akka isiin ofumaan of shakkisiiste jechaadha. Akka hajjitti waa gooteertu dhibbaan dhibbatti viidiyoon isii ni beeksisee jechaadha. Akka isiin hajjitti dhibbaan dhibba waa gooteertu kabajamtoota hordoftoota keenya. Maaliif jedhe yoo jettan maaliifi yoo jettan kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo kalee waraabee hordoftoota keenya keessaa namni tokko yaada naa kenne dubartiidha. Mee abdii mucayyoon tun kawaatti gooteertu kaan laalta. Kaameraa dhuunfadhuutumaan bishaanuma hammaamumaa bishaanuma qulqulluu fuudhiiti. Bishaan kana bakka biraatii fide. Sheekawayitii tun kenne mana hajjii qulqulleessii urga isiin tun dhufte urga caaltuun mana kanaa baate hajjiin illee sirriin jiru manni kun illee sirriin jiru rakkoo guddatu jira. Mana kasan keessa waa jiraachuun oolanii kanaafuu an akkanumaan mana kana dhiqa jedhiiti kaameraa dhuunfadhu mana isii itti dhadhayi. Yoo isiin nama nagaa taate si seensisti. Yoo ammoo hajji waa gootee jiraatte akkam bishaanummaa namni si kenne itti qara'amee isheen si kenne akkam mana kanaan dhixa jettee yookaan balaa si buusti. Laalii naan jettee hordoftuun tiyya na kennitee na yaada kana na kennitee jennaan kaameraa kaadhee baaldii bishaan fudhadhee mana kana dhiquuf deemannaan akkamitti jettee balaa na buuste nan lolte. Loltee balaa buuste jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkasitti ijoolletti balaa buusaa turte. Amma nan bulle akkuma dura isiniin jedhe jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Na barbaadaa turte. Ergasii telefoonaan na bilbiltee wanni isiin naan hin jedhin hin jiru jechaadha. Arrabni arraba ilma namaa silaa namni ilma namaatii miti wariyyuu ittiin arrabsitee na arrabsaa turte jechaadha. Akka ajaa'ibaa kana na arrabsaa turte jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya na arrabsitee maan naan jette walumaa galatti ergaan isii gabaabduun abdii yoo viidiyoo sanatti mana kana galee mana hin qabda rakkoon hin jiru yoo viidiyoo san hin hanne mana kanatti hin galinii naan jette dhugaa dubbachuudhaafan ani hin galle jechaadha sodama isii hin galle sababni mucayyoon tun kaameraa keetteeti yoo na dhoofte ani sii dhaye bakka kaan guutuu irraa murtee kaan isii dhaye qafa'uu garsiistee ana yakkamaa gootii jechaadha. Kanaaf jecha dhugaa akkuma mana hiriyoota tiyyaa bulee bakka hojii kiyyaa seenee ganama sa'aa 3 hojii seenaa jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Amma bakki viidiyoon kana bakki itti isin waraabaa jiru bakka hojii kiyyaatti. Akkasi ganama hojii seenee hangammaa qadaa misaa nyaanne jechaadha. Misaa kiyyaaf galuu sodaadhe jechaadha maaliifi mucayyoon jallattuun tun yoo ijoolleen mana hin jiraanne dubartii tuquun hin taatuuti. Dubartii tuquun hin taatu mucayyoon jallattuun tun yoo ofii na tuqxee isii tuqee booda isan na tume maal jettee sababa karaa kaameraa kiyyaa fi laaptooppii kiyya ittiin balleessitu barbaadachuu dandeettii jechaadha. Kanaaf ani isii tuquu waan hin barbaanneef kunoo qadaa kiyya osoo nyaatin sa'aatii kana ga'ee jira. Ni argitan isinin mul'ataa laata kabajamtoota hordoftoota keenya. La isinitti akka mul'atu natti hin fakkaanne. Sa'aatii isin agarsiisuu barbaadeeti. Xiqqoo bakki itti waraabaa jiru kaameraan xiqqoo ifaa keessa waan jiruuf isinitti waan mul'ataa jiru natti hin fakkaanne jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkasitti hanga sa'aatii kana qadaa nyaanne misaa nyaanne sababni sila alaallee nyaanni osoo ijoolleen mana keessa gootu osoo nyaanni mana keessa jiru ana laa nyaachuu waan hin taane waan hin fakkaanne illee jechaadha. Kanaaf mana nyaadha jedheetiin sagantaa qaba.
mana galee yoo isiin natti iyyite wanti an godhu jiru dhugaa dubbachuudhaan nu rakkistee kunoo beela bakka hojii kiyyaa taa'aa jira jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Ergaa kana wanni isinii dhaamu dhufee maali? Badiin kiyya maali bakka kanatti? Mucayyoo jaarsa mucaa dubartii kamiif hin jilbiiffanne qoricha jaalalaa itti gootee jaarsa of jalatti jilbiiffachiistee akka isiin waan kana itti goote ka dura afaaniin dubbannu san irra jechaadha. Dhibbaan dhibbatti adda baasnee waan kana dhugaa ta'uu agarsiisnee dhibbaan dhibba akka isiin itti gooteertu irra geennee jennaan balaa buustee viidiyoon sun haqamuu malee mana kanatti hin galin viidiyoo san achitti argisiistee jennaan kaayoon kan kee ergama caaltuu qabda maa ergama caaltuu qabaadha. Caaltuun diina, caaltuun haadha dhugaati, caaltuun haadha haqaati. Tahatti isii guyyaa adiin irraa fudhamte, tamanni isii guyyaa adiin irraa ati fudhatte san jechaadha. Kanaaf an alhamdulillah inumaayyuu viidiyoo san waraabee gassi dhiisu hajjiin inni nuu dhama'ee jira. Viidiyoo sanuuyyuu isaaf ergaa guddaadha jechaadha. Inni nuu hin laalu yoo laalee waan argu taate inni nuu of arga jechaadha. Sababa maaliitiif akka yoo isiin gattaa iyyattu gattaa'u, sababa maaliitiif akka yoo isiin ol ka'iyattu ol ka'u, sababa maaliitiif bishaan waraabe yoo isiin jettu bishaan akka waraabu, sababa maaliitiif uffata miicu yoo isiin jettu uffata miicu, sababa maaliitiif nyaata godhu yoo isiin jettu nyaata godhu. Sababa maaliitiif daa'ima caaltuu jalaa fudhadhuuti daa'ima caaltuu jalaa fuudhii dhossiiti caaltuun haa maraattee biyya kanaa baddu yoo isiin jettu daa'ima caaltuu jalaa fuudhee akka dhossu. Sababa maaliitiif caaltuu mana kanaa baasiiti anatu mana sani galaa yoo isiin jettu kana hunda godhu. Akka yaada isaan taane wanni kun akka yaada isaan taane wanni hajjiin dubbatu guutuun amma booda isaa miti an akka kiyyatti isa dubbataara natti hin fakkaatu. Eenyu dubbataara ka isiin itti goote santu sheeyxana isiin itti isatti goote santu dubbataara malee isa jedhee yaadu jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana angara kiyyaan dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo san waraabuu baay'ee itti gammadee viidiyoon sun hajjiifa yoo ilma namaa ta'e yoo xiqqoo mallee taatu waa irraa galanii viidiyoo san akkuma tasaa isiinuu laalchistu telefoonayyuun qabu telefoonayyuu irraa fuutee jirti maal ilaalaa miti osoo waan tole jedhu taate telefoonuma kiyyaan banee itti garsiisaa jechaadha. Viidiyoo san yoo laale hajjiin of beeka haadha daa'ima caaltuu san luka jalatti galee dhiifama gaafata budittii mana jirtu tana tafuulli isii waliin beekamne tafuula dhuffattu tana hattittii tana ofirraa ari'ee haadha daa'ima kabajaadhaan hamilee sapiraayizii ajaa'ibaa godhee caaltuu mana galfatee dhiifama gaafatee kabajaaf jaalalaan isii wajjin jiraataa jechaadha. Dubartiin akka jaartii hajjiituun addunyaa tanarra hedduu jira jechaadha. Dubartoonni viidiyoo kana daawwatan hundi keessan waan isin ergaa tokko isinii dhaamuuf deema garanumaan. Dubartoonni jaarsa keessanitti jallattan isin munaafiqa. Dubartiin jaarsa keetitti jallattu dubbii jaarsa kan kee hin dhageenye ati namni hanga siin jedhu hin dhageeffatin ati jallattuudha. Ati jallattuudha. Dubartiin gaariini waan gaarii maatii irraallee ni dhaalan kabajamtoota hordoftoota keenya. Dhugaa dubbachuudhaaf waan gaarii yaanii jechuun namni gaariin waan gaarii maatii irraa dhaala. Irra caalaa maatii irraa dhaala. Maatii irraa, ollaa irraa, naannoo jiraattu irraa, hiriyoota tantee irraa waan gaarii dhaalaa deemta jechuudha. Yoo naannoon ati itti guddatte naannoo badaa ta'e badummaa san wannaa ta'aa deemta. Yoo naannoo ati itti guddatte shakkii waa balleessuu, waa hatuu, amanaa bakkaan ga'uu dhabuu, haqa namaa nyaachoo waan naannoo ati itti guddatte sun baay'isu yoo taate gaafa nama dhugaa bira dhaxxillee ati osoo ana ta'e hoo maal hojjedha maal gochuu danda'a waan jettee nama shakkituuf nama haqaallee shakkite jechuudha. Namni haqaallee si bira gaarii miti jechuudha. Namni dhugaallee si biratti nama dharaati. Sababni atuu dharaka. Ana osoo taatee maal godhuu danda'a jettee waan yaadduuf nama dhugaa sanillee shakkita jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Nama hojii ofii ilaala. Akkas maatii irraa yoo maatiin nama nagaa ta'e
yoo maatiin nama kabajaaf jaalalaan beeku taate dubartiin bakka akkasiitii baates kabajaaf jaalala beetti. Hayaa jaarsaa qabdi leesh manattuu haadhaaf abbaanuu hayaa walii jedhanii miree isiin illee kana fudhattee hayaa qabdi jechaadha. Yoo naannoo sanitti maatiin warra hayaa qabu warra eeyb salphinna safu warra jedhu naannoo san naannoo akkasii sanii yoo guddattee jiraatte dubartiin sun jechaadha safuu beetti. Ni nyaatamti malee nama nyaattu. Ni sobamti malee nama sobdu. Itti kijiban malee nama kijibdu. Hin zollomamti malee nama zollomtu. Dhiirrillee akkasuma kabajamtoota hordoftoota keenya. Dhiirri onnee qulqulluun qabu. Dubartii takka onnee qulqulluun jaalatee onnee qulqulluun isii wajjin jiraatee jireenya kiyya guutuu isii wajjin dabarsaa haadha ilmaan tiyyaa naataati jedhee dhiirri dubartii akkasii barbaadu dura dursoo gaafuma isii wajjin wal baratu hiriyoota isaatiin wal barsiisa. Itti aansee ka hiriyoota isaa caalu ammoo yoo hiriyoota isaa kanallee waan hin amannee fi yaaddoleen garagaraa waan jiraniif jechaadha. Hiriyoota isaa kanallee waan hin amannee fi waan hin amannellee ta'e kabajamtoota hordoftoota keenya gaduma gabaabsaa haadhaaf abbaa isaatiin wasi barsiisa. Seeraaf heeraan ergatee si fuudha. Namni kun gaafa kana godhe jireenya ofii keessatti balbala takka banee si seensee jira jechaadha. Balbala takka banee si seensee jira jechaadha. Gaafa maatii ofii ergatee si fuudha jechaadha. Balbala takka si banee jira. Kaafeoo gaafa bira geette banattaa jechaadha. Kanaaf namni sun dhugaan si jaalata jabeeffachuu qabda jechaadha. Dubartiin illee akkasuma jechaadha. Dubartiin dhugaan si jaalattu gatii sii kafalti. Dubartiin dhugaan si jaalattu gatii jaalalli qabu san sii kafalti. Waan takka of duubasi nabzee ofiitu osoo baasi jedhaniini ni baasti jechaadha. Waa hedduu dubbadhe kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee jaalala kana viidiyoo kophaa irratti qabadhee dhiyaadha. Amma ammoo waa'ee jallina jaartii hajjii irraa dubbachuudhaaf dhufe akkuma ishee amiinii biroo baane dubartiin jallattuun osoo jannanni gara jaarsaatiin illee dhufe hin barbaadu achi nurraa deebisii jettii jedhe ishee amiinii biroo. Wallaahi dhugaa isaati ija keenyaan illee argaa jirra jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkasii dubartii jallattuu akkasiisan yoo gaarii illee taate yoo bareedduu illee taate bareedinni ilmi namaa duubaanii miti keessa namaatiin jechaadha. Yoo haga feetellee bareedduu taate rabbi nurraa haa qabu. Zaalimman akkasii ammoo rabbiin hin milkeessini. Isi warra viidiyoo kana daawwataa jirtanillee warra nagaa taate rabbi karaa irratti isin haa qajeelchu. Warra nagaa hin ta'in yoo taate ammoo san akkasiiti jechaadha. Kanaaf jaarsa keessanitti hin jallatinaa. Jaartii hajjii irraa waa baradha. Jaarsa keessan waan biraatii of jaalachiisuu irra yaani kabajaan. Ilmi namaa keessattuu dhiirri wanni dubartii irraa barbaadu dura dursoo tole jechuudha. Tole gaafa ta'etti wanni hundi tole si jette jechaadha. Gaafa ati diida jette morkii maalii goggoote gufuun si jala dhaabataa deemte. Ati gamanatti illee jaarsa barbaadda garasitti illee jaarsa barbaadda garanatti illee jaarsa barbaadda. Yoo carraa qabaatte malee yoo carraa hin qabaanne jaartii nama hundaa ta'aa deemtaa jechaadha. Boru kunillee si fuudha sunillee iftaan kunillee si fuudha jechaadha. Kabajaadhaan hin jiraattu jechaadha. Kanaaf obboleeyyan teennaa warra akkas ta'an irraa rabbiin hin godhin jechuu barbaadeeti. Kana dubartoonni jaarsa qabdan ammoo jaarsa keessan kabajadhaati isaan wajjin jiraadha malee akka jaartii hajjii kanan ta'inaa jechuudhaaf dhufe jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kunoo jaartii hajjii sodaa afaanillee bakka kanatti jira. Viidiyoo isinii dheeressee jiranatti fakkaata kabajamtoota hordoftoota keenya. Nagaan naa jiraadhaa isiniin jedha.